Oromoo Walloo aanaalee adda addaa keessatti haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraa bananiin miidhaan qaqqabee jiraachuun himame. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti balaa bakakkaa sababa rooba cimaatiin mudateen namoonni 11 miidhaaf saaxilamuun gabaafame. Godina Gujii Bahaatti waqtii roobaa ganna kanaatiin daandileen garaagaraa manca'uudhaan bu'uuraalee misoomaa irratti danqaa ta'aa jiraachuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaatti barnoota hordofaa jiran qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa raasaa jiruun balaadhaaf saaxilamanii jiraachuu himatan. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti weerara koleeraa ittisuudhaaf yeroo miiliyoona 1 ramaduun gabaafame. Afrikaa Kibbaatti namni guyyoota 5 jijjiga gamoo jalatti danqamee ture lubbuudhaan baraaramuun gabaafame. Chaampiyoonaa Piriimeer Liigii Ingilaand bara kanaa baruudhaaf hamma daqiiqaa 90 torbee dhumaa eeguun dirqama ta'ee jira. Caamsaa 13 bara 2023 kunneen ijoo oduu keenya kan ardaatii bileen isaa waliin turtii gaarii. Ashamaar kafuun akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 du'aaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Oduu isinitti mukan isin faana turu an Hawwii Maamudi. Oduu kan jalqabaatiin godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee adda addaa keessatti lola hidhattoonni faannoo Amaaraa banteen miidhaan qaqqabee jiraachuun himame. Lolli kun guyyoota afuriif walitti fufiinsaan kan ture yoo ta'u, lola aanaa Arxummaa Fursee keessatti uummata nagaa irratti geggeessaniin namoonni hedduun kan wareegaman yoo ta'u, kanneen madaa'anis hedduun jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11 itti himan. Guutuu gabaasa kanaa akka ta'anitu isiniif dhiyeessina. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee adda addaa keessatti haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraa bananiin miidhaan qaqqabee jiraachuun himame. Haleellaan kun guyyoota afuriif walitti fufiinsaan kan ture yoo ta'u, aanaa Arxummaa Fursee gandoota adda addaa keessaa namoonni hedduun wareegamuu fi kanneen madaa'anis jiraachuu jiraattonni Oromiyaa 11 itti himan. Haleellaan hidhattoonni faannoo Amaaraa guyyaa dheengaddaa banan kun aanaa Arxummaa Fursee gandoota akka karaa Caffaa Elemoo, Abasaa Faccoo, Dugdee keessatti kan deemaa jiru yoo ta'u, gandoota adda addaa keessattis itti jiraachuu odeeffannoon Oromiyaa 11 qaqqabe ifoomseera. Haleellaa kanaan namoonni 5 kan wareegamanii fi 5 ammoo madaa'uu jiraattonni himan. Dabalataanis lakkoofsi namoota miidhamanii dabaluu akka danda'u ibsanii jiru. Hidhattoonni faannoo Amaaraa meeshaa gurguddaa uummata irratti dhukaasaa kan turan ta'uu kan himan jiraattonni naannichaa Oromiyaa 11 odeeffate. Haleellaa kanaan uummata qofa waliin utuu hin taane raayyaa ittisa biyyaa irrattis dhukaasaa turuun himameera. Haleellaa hidhattoonni faannoo Amaaraa caamsaa 10 bara 2024 aanaa Arxummaa Fursee kallattii Randooyyee Coqorsoo fi bakkoota adda addaatti uummata irratti taasisaniin miidhaan qaqqabee hedduudha kan jedhan maddeen meeshaalee humnoonni kun dhukaasan meeshaalee ammayyaa gurguddaa ta'uu himaniiru. Haleellaa humnoonni finxaaleeyyii banan kun ammallee itti fufee jiraachuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Loloota guyyoota afran irra deemaa ture finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo ofiin jedhuun uummata keenya irratti illee ammallee lola gurguddaa guyyoota afuriif adeemsisanii jiranii meeshaa gurguddaa kan akka diishqaa masrayyas kanaan uummata keenya duugallabaarraa uummata keenya miidhaa turanii karaa Arxummaa Furseellee akkasuma bakka Randooyyee jedhamutti loli deemaa ture. Akkasumas immoo karaa Masaniin karaa Garboota bakka jedhamuun deemaa ture itti lola gaggeessaa turanii akkasumas obboleewwan keenya qaqqaalii hanga namoota 5 wareegamanii jiranii madoon akkasuma nama 5 bira. Haa ta'u malee uummanni Oromoo Walloo barootaaf humnoota kanaan haleelamaa kan ture yoo ta'u, ammas harka kan hin laannee fi biyyaaf eenyummaa isaaf wareegama barbaachisu kaffaluuf qophiidha jedhan. Kana malees uummanni Oromoo bakka jiru akka sagalee fi humna ta'uuf dhaammatanii jiru. Oduu keenya lammataatiin godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti balaa bakakkaa sababa rooba hamaatiin mudateen namoonni 11 miidhaaf saaxilamuun himame. Caamsaa 12 bara 2024 guyyaa kaleessaa Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo araddaa waldaa misoomaatti bakakkaan kun jiraattota naannichaa 11 irratti miidhaa qaqqabsiisuu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Ayyaantuu Abdii waan qindeeffate qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti balaa bakakkaa mudateen namoota 11 irratti miidhaan qaqqabuun himame. Caamsaa 12 bara 2024 guyyaa kaleessaa Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo araddaa waldaa misoomaatti bakakkaan kun jiraattota naannichaa 11 irratti miidhaa qaqqabsiisuu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Akka jiraattonni manitti roobni kun guyyaa kaleessaa sa'aa booda yeroo dheeraaf roobaa kan ture yommuu ta'u naannoo sa'aa 11tti balaan bakakkaa kun mudachuu ibsan.
Namoonni sababa bakakkaa kanaatiin miidhaaf saaxilaman 11 gargaarsa jiraattota naannichaatiin akka aadaa naannoo sanaatti biyya keessatti yeroo dheeraaf awwaalamanii miidhaa isaan mudate irraa dandamachuu isaanis jiraattonni himanii jiru. Inistituutiin Meetiroloojii Itoophiyaa balaa bokkaa rooba cimaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin mudataa jiruun hawaasni of eeggannoo akka godhu irra deddeebiin akeekkachiisaa jira. Akkasuma balaa lolaa guyyootaan dura biyyoota gaanfa Afrikaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaatti mudateen lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amu yommuu darbu kanneen kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi qabeenyi hedduun lolaan fudhatamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Haalli jijjiirama qilleensaa rooba cimaa bubbee fi lolaa makate balaafama lubbuu fi qabeenyaa qaqqabsiisuun jireenya hawaasa addunyaa gaaga'aa jira. Haaluma kanaan lammiileen Afgaanistaan 300 ol ta'an balaa lolaatiin du'uun gabaafamee jira. Balaa lolaa magaalaa Afgaanistaanitti mudateen lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman miidhaa cimaaf kan saaxilaman yommuu ta'u kanneen achi buuteen isaanii dhabame barbaadamaa jiraachuunis himamee jira. Daandileen riqichoonnii fi manneen jireenyaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadaanii jiru. Lammiilee balaa kanaaf saaxilamoo ta'an baraaruuf helikooftoroonni garasitti ergamaa jiraachuu Sky News gabaasee jira. Akkasuma Indooneeziyaatti laavaan yookiin hambuluqaan qorraa lubbuu namoota 37 galaafachuun gabaafame. Roobni cimaan sanbata darbee roobee tuulaa daaraa fi kattaa gaara maaraappii iddoo volkaanoon socho'aa sumitiraa jirurraa gadi haraa akka ture himamee jira. Hambuluqni qorraa kun bulchiinsota lamarra yaa'ee lubbuu namootaa dabarsuun alatti manneen 100 masgidotaa fi qabeenya ummataas mancaasee jira. Namoonni 18 achi buuteen isaanii waan hin beekamneef lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluu akka danda'u qondaaltonni naannichaa himaa jiru. Godina Gujii Baatti waqtii rooba gannaa kanatti daandileen garaagaraa manca'uun bu'uuraalee misoomaa irratti danqaa ta'aa jiraachuu maddeen Oromiyaa 11tti himanii jiru. Maddeen Oromiyaa 11 yaada kennan godinichatti yeroo ammaa kana daandilee aanaalee garaagaraa wal quunnamsiisu caccabee hawaasa rakkoof saaxilee jira jedhan. Daandiiwwan yeroo ammaa kana sochii hawaasummaa fi dinagdee danqan keessaa tokko daandii aanaa Oddoo Shaakkisoo fi aanaa Sabbaa Boruu wal quunnamsiisu yommuu ta'u daandiin kun yeroo ammaa geejjibaan imaluu miti miilaan deemuuf rakkisaa ta'ee jira jedhan. Kana malees daandiin aanaa Gorodolaa gannaalee irraan gara godina Baaleetti qaxxaamuru caccabuun hawaasa rakkoo fayyaa hawaasummaa dinagdeef danqaa ta'aa jiraachuun himameera. Bifa wal fakkaatuun daandiin aanaa Sabbaa Boruu irraa gara aanaa Gorodolaa fi Liiban guutummaan guutuutti bifa jedhamuun danda'amuun hammaatee jiraachuu himan. Dhiyeenya kana rooba cimaa bubbee makatee roobaa jiruun miidhaan daandiiwwan qabeenyaa fi lubbuu namootaa irratti gaaga'ama hamaa qaqqabsiisaa jira. Barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo mootummaatti barnoota hordofaa jiran qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa raasaa jiruun beelaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Baajatni nyaataa daangeffamuu fi baasii nyaataa ol ka'aa jiruun yuunivarsiitiiwwan qooda nyaataa fi baasii garaagaraa hir'isuuf kan dirqaman yoo ta'u kunis fayyaa barattootaa fi ga'umsa barnootaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa Oromiyaa 11 dubbise himanii jiru. Ayyaantuu Abdii dabalata qabdi. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaatti barnoota hordofaa jiran qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa raasaa jiruun beelaaf saaxilamaa jiraachuun himame. Baajata nyaataa daangeffamuu fi baasii nyaataa ol ka'aa jiruun yuunivarsiitiiwwan qooda nyaataa fi baasii garaagaraa hir'isuuf kan dirqaman yommuu ta'u kunis fayyaa barattootaa fi ga'umsa barnootaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa Oromiyaa 11 dubbise himanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa yuunivarsiitii Asoosaatti barataa muummee waggaa arfaffaa kan ta'ee fi sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isaa kan eeramne gaafate tokko qulqullinii fi hammi baay'ina gosa nyaataa kennamaa fi ture yeroo irraa gara yerootti gadi bu'aa jiraachuu dubbata. Barattoonni yuunivarsiitichaa nyaata gaafii madaalawaa argataa hin jiran kan jedhu barataan kun ammoo ga'umsa barnootaa fi fayyaa barattootaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedha. Akkasuma yeroo baay'ee nyaanni dhufu barattoota kan wali hin geenne ta'uu fi sababa kanaan yeroo tokko agabuu ooluuf dirqamaa jiraachuu isaanii himam. Kaampaasiin kunin haala nyaataa kanaan baay'ee rakkachaa jira. Baay'ee haala cimaa keessa jira. Nyaata gahaa argataa hin jiru. Nyaata qulqullina qabu argataa hin jiru jechuudha. Nyaanni duraan gaafa jalqabaa irratti ani waggaa jalqabaaf kaampaasii kana seenu guyyaa 3 sila nyaata akka foorii kan nyaatamu hin jiru jechuudha. Innis hin jijjiirame guyyaa sanbataatti guyyaa tokkocha jira jechuudha. Guyyaa sanitti ammoo qursii ati nyaattu qursii gahaa miti. Shaayii tokkoo fi daabboo tokko sanis hin dhabdaa. Barataan gimmaashii argataa gimmaashii hin dhabaa jechuudha. Gara galgalaatti ammoo shiroo jedhanii wanta bulbulanii waan tokko sitta fidanii wanti kun ammoo waan barbaree
barbaree qofaa walitti naqanii jiranu sitti mijatu shiroo dhugaa ta'anii moti waan nyaata namaatiif hin tolle guyyaa akkanaa kanatti erga serfoorii nyaattee guyyaa serfoorii jedhamu sani nyaanni qulqulluun kan jiru isa tokkocha kanaa qofaa. Naannoo Oromiyaatti magaalaa guddoo irraa kiiloomeetira 350 fagaatee kan argamu Yuunivarsiitiin Jimmaa rakkooleen wal fakkaataan isa mudataa jiraachuu Addis Fortuun hooggantoota yuunivarsiitichaa irraa adda baafachuu isaa gabaasee ture. Addis Fortuun akka gabaasetti Yuunivarsiitiin Jimmaa qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee rakkoo hanqina nyaataa yuunivarsiiticha keessatti mudate furuuf baajata qorannoof karoorfamerraa nyaata barattootaatiif fayyadamuuf dirqamaa jira jedhe. Yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti saalli wal fakkaataan jiraachuun ragaaleen Oromiyaa 11 qaqqaban ni mul'isu. Itoophiyaan waggoottan kurnan darban keessatti dhaabbilee barnootaa olaanoo babal'isuun yuunivarsiitii mootummaa 47 ol uumuun gara hojiitti seensistee jirti. Haa ta'u malee ramaddiin baajataa dhaabbilee kanaaf oolu baasii dabalaa jiruu fi baay'ina barattoota dabalaa dhufe waliin kan wal hin simanne ta'uu qorannoowwan bahan ni mul'isu. Qorannoon Yuunivarsiitii Booston irraa argame akka mul'isutti bu'aa qabeessa ta'uu dhabuun qabeenya faayinaansii hanqina baajataa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa mudataa jiruuf gumaacha taasisaa jira jedha. Kana hordofee yaadni kafaltiin barnootaa yuunivarsiitii mootummaa keessatti hojiirra oolu jedhu babal'ataa dhufee jira. Haa ta'u malee kafaltiin barnootaa hojiirra ooluun namoonni hedduun barnoota olaanoo akka hin hordofne abdii kutachiisuu danda'a jechuudhaan keessumaa biyya hojii dhabdummaan baay'inaan itti mul'atu keessatti ijjennoon akkanaa balaafama hamaa fiduu akka danda'u hayyoonni garaagaraa dubbachaa jiru. Barattoonni hedduun dhiibbaa maallaqaa tamtamarraa kan ka'e egeree isaanii aarsaa gochuun barnoota addaan kutuuf dirqamu jechuun yaada kana falmuu irratti argamu. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti weerara koleeraa ittisuuf yuuroo miliyoona 1 ramaduun gabaafame. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota weerara koleeraan du'anii 500 ol darbe kan jiru yoo ta'u, amajjii bara 2023 irraa eegalee saffisa kanaan dura mul'ate hin beekne namoonni 2276 ol dhibichaan qabamuun miliyoona 3.3 kan ta'an ammoo balaaf saaxilamanii jiru. Maadii Abdul Baasit dabalata qaba. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti weerara koleeraa ittisuudhaaf yeroo miliyoona 1 ramaduun gabaafame. Itoophiyaatti lakkoofsi namoota weerara koleeraatiin du'anii 500 ol kan dabre yoo ta'u, amajjii bara 2023 irraa eegalee saffisa kanaan dura mul'atee hin beekne namoonni 2276 ol dhibichaan qabamuun miliyoona 3.3 kan ta'an balaadhaaf saaxilamuun gabaafamee jira. Caamsaa bara 2024 iddoowwan 54tti namoota 6,200tti dhiyaatan dhibichaan kan qabaman yoo ta'u lubbuun namoota 94 dabree jira. Kana malees namoonni miliyoona 7 balaadhaaf saaxilamanii jiru. Bara kana jalqaba baatii hagayyaa irraa eegalee namoonni dhibichaan qabaman dabaluu kan itti fufe yoo ta'u namoonni 16,800 ol kan ta'an dhibichaan qabamanii jiru. Kana malees namoonni 370 ol dhibichaan du'anii jiru. Ji'a bitootessaa bara kana dhaabbanni fayyaa addunyaa magaalaa Finfinnee dabalatee bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa akkasumas naannoo Affaar, Amaaraa, naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa, naannoo Oromiyaa, naannoo Sidaamaa akkasumas kibba lixa Itoophiyaa dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti furtuuwwan wal'aansa koleeraa sadarkaa isaa eeggatan 17 hundeessuu ibsee ture. Yeroo ammaa indeeksiin babal'ina dhibee koleeraa eebla bara 2024 irraa eegalee torbanitti namoonni vaayirasichaan qabaman 600 ol ta'uu kan agarsiisu yoo ta'u naannolee 9 keessatti akkaan hammaatee jiraachuu gamtaan Awurooppaa beeksisee jira. Weerara dhibee kanaa ittisuudhaaf hongee fi roobni yeroo malee roobu gufuu ta'ee kan jiru yoo ta'u kunis lakkoofsi namoota dhibichaan qabamanii akka dabalu taasisaa jiraachuunis himamee jira. Mallaqni yeroo hatattamaa gamtaan Awurooppaa yeroo dhiyootti kenne kun sadarkaa dhaabbilee fi akkasumas hawaasaatti fedhii bishaan qulqullinaa fi fayyaa wajjin wal qabatee jiru furuu keessatti michoota qarqaarsa namoomaa kan deeggaru ta'uun kan himame yoo ta'u qindoomina ittisa dhibee koleeraas kan cimsu ta'uun himamee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2023 keessa weerara koleeraa Itoophiyaatti mudate ittisuudhaaf qarqaarsa hatattamaa yeroo miliyoona 1 ramadee ture. Afrikaa kibbaatti namni guyyoota 5 jijjiga gamoo jalatti danqame lubbuun bahuun gabaafame. Hojjetaan ijaarsa Afrikaa kibbaa magaalaa Joorji jedhamu keessatti osoo hojiirra jiru gamoon ittiin jige guyyoota 5 booda lubbuun baraaramee jiraachuun gabaafame. Guutuu gabaasa kana akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Hojjetaan ijaarsaa Afrikaa kibbaa magaalaa Joorji jedhamu keessatti osoo hojiirra jiru gamoon itti jige guyyoota 5 booda lubbuun baraarame. Hojjettoonni lubbuu baraaran jijjigaa gamoo jalaa sagalee wayita dhagaan bishaan erganii fi akka lubbuun turu gargaaruun turtii guyyoota 5 keessatti isa oolchuu danda'an. Bulchaan bulchiinsa Western Cape Alan Winde sanbata xiqqaa yaada kennaniin lubbuu baraarsaa godhameen raajii abdiin eegaa turan akka ta'e dubbatan. Gamoon gariin ijaarsa isaa raawwate wiixata darbee jiguun booda
lubbuu namoota 14 kan galaafate yoo ta'u namootni 39 ta'an ammoo barbaadamaa turan. Odeeffannoon magaalicharraa argame battala gamoon kun jigutti hojjettoonni ijaarsaa 81 iddoo gamoo sana turuu ibsa. Namoota baraaraman keessaa 13 hospitaala keessatti wal'aanamaa jiru. Miidiyaan biyyattii Channel News 24 jedhamu akka gabaasetti namichi baraarame Gabriel Gambe nama ganna 33 yoo ta'u hojjetaa afataa yookiin seeraamikii ta'uu ifoomseera. Iddoo gamoon jigeetti kan argaman wiindeen hojjettoota lubbuu baraaraniin osoo dadhabe hin jedhin baraartan jechuun galateeffatan. Yoomiyyuu abdii hin kunnu guyyaa har'aa gammachuu fi aara galfiin hangamii akkanatti dhaga'ame ibsuu hin danda'u jechuun gareen hunduu galatoomaa isin goota dhugaadha jedhan. Hoogganaan bulchiinsa to'annoo balaa bulchiinsichaa Colin Dayner namichi baraarame Jijjigaa jalaa baafamuu dura miilla isaarra ba'aa guddaan akka jiru dubbachuu himu. Dhimma kanaan hedduu yaadda'uun hakiimota baqaqsanii yaaluu 2 bakka balaa sanatti waamuu kan dubbatan yoo ta'u baraarsi nama kanaa erga roobiitii kan jalqabaati. Roobii darbe namni ganna 29 Delvin Saafels jedhamu erga lubbuun oolee booda dubbiin dubbate namoota garaaraa seeras jedhame. Oduu keenya xumuraatiin chaampiyoonaa Piriimiyer Liigii Ingilaand bara kanaa baruu fi hamma daqiiqaa 90 torbee dhumaa eeguun dirqama ta'ee jira. Dilbata kaleessaa wal morkii Maanchestar Yuunaayitid fi Arsenaal gidduutti Old Tiraaforditti geggeeffameen Arsenaal irra aanu hordofee garaagarummaan Sitii wajjin qabu tokko ta'ee itti fufee jira. Qumbii Gidaaboo waan qindeeffate qaba. Chaampiyoonaa Piriimiyer Liigii Ingilaand bara kanaa baruuf hamma daqiiqaa 90 torbee dhumaa eeguun dirqama ta'ee jira. Dilbata kaleessaa wal morkii Maanchestar Yuunaayitid fi Arsenaal gidduutti Old Tiraaforditti gaggeeffameen Arsenaal irra aanu hordofee garaagarummaa Sitii wajjin qabu tokko ta'ee itti fufee jira. Piriimiyer Liigiin Ingilaand torbee dhufu gaafa dilbataa xumura kan argatu yommuu ta'u kilaboota lameen qofattuu xarraagee bicha fudhachuu qaba. Arsenaal tapha 37 taasiseen qabxiiwwan 86 walitti qabatee liigicha dursuu itti fufee jiraatus Maanchestar Siitiin qabxii tokko qofaan gadi siqee 85 qabaachuudhaan tapha haftee tokko lafaa qaba. Arsenaal kilaba yeroo hunda dirree isaatti mo'atii isaaf rakkatu Maanchestar Yuunaayitid guyyaa kaleessaa galchii boqonnaa dura Troosard galcheer 1-2 injifatee abjuu waggaa 20 booda geebicha fudhachuudhaaf taasisu itti fufsiisee jira. Haa ta'u malee morkataan isaa fi chaampiyoonaa liigicha bara darbee Maanchestar Siitiin gaafa sanbata xiqqaa Fuulaam injifachuudhaan kibxata boris Tootenaam kan injifatu taanaan dadhabbiin Arsenaal akkasumatti ta'a. Arsenaal yoo Maanchestar Siitiin qabxii qoodate yookaan immoo tapha tokko mo'ame taphadhuma Everton dirree ofii irratti kan mo'atu taanaan carraa geebicha fudhachuu qaba. Dorgommii Piriimiyer Liigii Ingilaand bara 2023-24 kanaan Aston Villa, Liverpool, Manchester City fi Arsenaal hirmaatota Chaampiyoonsii Awurooppaa bara dhufuu ta'uu mirkaneeffatanii jiru. Kilaboonni kanneen akka Sheffield United, Burnley fi Luton Town gara chaampiyooniitti gadi bu'uu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Kilaboonni kanneen akka Newcastle, Chelsea fi Manchester United carraa dhiphaa qabaachuudhaan waltajjii Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf ijibbaata taphatu. Tottenham Hotspur taphoottan lamaan hafan keessaa tokko yoo injifate carraa Awurooppaa liigii irratti hirmaachuu bal'aa qaba. Taphoottan lameen isaaf hafan keessaa tokko Manchester City wajjin dirree ofii White Hart Lane irratti yommuu ta'u tokko immoo dirree ormaa deemee Sheffield United wajjin ni taphata. Galgala kana immoo Premier League England bara kanaa dursaa turuudhaan dhiyeenya dorgommii geebichaaf taasisu kan hanqate Liverpool Aston Villa wajjin taphataa san haalaan ni eegama. Liverpool fi Aston Villa gidduutti taphi taasifamu jijjiirraa qabatee Premier League England kan hin finne ta'us morkichi laafaadha jedhamee hin tilmaamamu. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 duudhaaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanidha. Oduu isinitti mukaan isin faana ture ana Hawwii Maamudee ogeessa kaameraa fi suur-sagaleetiin Saayib Dawnaa waliin ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.